isin dhala akka xiyyaati naafisii wal faamnaa anisiin kana goote jeetillee sodaadhu naafisiin dhala akka oliiti harkaan dhuftus biraan jiraanii afaan dhuftus biraan jiraan. Kun akkaan daranaa abdii sharafuna gooteenu annama if duba deebuullee miti isin kana goote je nama sodaadde if duba deebuu miti fuudha inni akkasitti if dura na dheeressinillee gabaabsinee jiraan amma yeroo booda xiqqisha booda eegesin nama kana hunda godhu taate if duba seesnaanii annama isin kana goote je if duballee deebuu miti akkaan daranaa itti sharafuna gooteen. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi daawwattoota keenya salaamtaan tiyyatan onnee irraa burkite bakka jirtan maratti isin haa geessu isiniin jecha. Egaa har'a maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolamu. Guyyaan khayrii hedduudha. Guyyaan badii tokko guyyaa qalee isaa akkuma gartan laaltanii qilleensarra gartanitti duniyaa araba na fiddee araba gartee na qabsiiftee na tumsiiftee fiigee harkaa baafadhee garuu wanni takka maa dhuftii isin jaanii guyyaa tokkichaa san humaa rakkoo hin qabu. Akkasumas warreen na arrabsitaniis ni jirtan bultii namaa keessaa bahii jettanii bultii namaa keessaa bahii warri jettaniis sirriidha. Warri sirriidhaa jettaniis isin hundinuu galatoomaadhaan isiniin jaa. Garuu har'a maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolamu. Egaa duniyaatu garuu araballee nabbittee oromollee wajjin naffiddee waliin na qabsiifte mataa isii qofaa miti. Garuu ani waan san qabeetiin abdii Mustafa geessee abdii Mustafa akka fuudhu godha. Maaliif duniyaatu duraanis isinii himeetiin jira. Isinii himeetiin jira jaarsaas lolteeneetii ala gabbaaftee jirtii jaarsii ala jira. Jaarsa hin dhageessu duraanuu amma durallee viidiyoo duraan keessattillee dubbaddeetiin jira. Maaliif yoo jettan kunoo qalee akkana goote gartan har'a jalaa badeetiin achi deemee dhufee akkasitti gartee na qabsiiftee harkaa illee bee alhamdulillaahi galata rabbiitii galchaa har'ammoo kunoo akkasumattiin deemee ammaas miyyoo san dirqama abdiif geessumaaf hin ta'a niin fuusa. Abdiin immoo numaan fuusa har'aas borus hin dhiisu miyyoonis ni jaalatti. Dhugumaan jaalatti. Maaliif yoo jettan duniyaa sodaa duniyaa hin qabdu miyyoon har'aas boruus. Kanaafuu hordoftoota fi daawwattoota keenya. Egaa kabajamtoota keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa ani gaarra qophii tana qabattee na dhuftee anaa jecha san hunda taatee na fakkaata. Siif jechaan arabni na bitamee arabni na tumee na cabaqee askarri harka lubbuudhaan fiigee baafadde uummata arabaa san harka. Egaa akkana taatee an abdii arras borus hin dhiisu isa sanin nageestaa niin heerumaadha abdii san. Egaa akka dubbii jajjabaa taate an hin dhiisu abdiin. Hordoftootaa fi daawwattoota keenya wallaahi miyyoon tun isa dhugumaan jaalatti dhugumaan feeti onni irraa feeti itti ni heerumti. Na dura akkumaan isin dura amma dura dubbadde viidiyoo amma dura keessattillee dubbaddeetiin jira. Na dura wal beekanii hadiiqaa iddoo bashannanaattis waliin deemaa turree jechaa turan isaan. Kanumaafuu abdii bilbilaanillee dubbisee amma bilbilaan dubbisaa jira. Abdii bilbilaanis na dubbisaa jira. Garuu mootee an eegaa kunuunti khasira raawwatamu ta'e an biraniin jira anaa fi abdii walii gallee jirra. Duraa walirraa fixannee anaa fi inni bas walit dhufu waati qishumaan nuuf eegaa kunuunti kadhufu ta'e ani biraan jiraani garuu ati karaa keetiin galatoomi arras borus abdii hin dhiifnuun. Isa sanitti nageessuu qabdan innis akka na fuudhu abdiin firraa qaban. Waltaatanii jirtan yoo duraan gooliin taanallee yoo duraan waltaa hin qabaannallee arraan tana ansiibiisa. Yoo duraan bakka inni galu hin beeyne telefoonumaan wal quba qabdanii wal agartanii ijaan waliin harkine egaa guyyaa tokkichaa amma dura iddoo bashannanatti wal agartan san booda hawalii hin harkin taa'u jirta amma bakka inni jiru sanitti barbaadee ittiin si geessu agartee duraan ani iccitii siifi abdii jidduu jirtu saniin baasa jeetiin dhufee dubbiin tun dhugaadhaa addaniin baafadha jee dhufee si gaafadhe dubbiin dhibbatti dhugaadha jettee naa himte sanirrattiin deebi'ee ammaan tana halee qabamee itti tumame
Oromoon jette duraanuu namni namaa yaadu sanumarra nama wajjin nyaataniitu si nyaataa jedha. Nama yaadduuf si yaadu. Ani si yaadeetiin iccitii jaarsa isii san jalaa baasee gabbaasee dubbadde. Sammaa himtaa fi siituutu itti fidee jettee na qabattee arraas boruus ittiin si geessaa meeti jaalala abdiif qabdu san fuula daawwattoota ana duratti dubbadhu himemme. Egaa daawwattoota keenya an abdii hedduu takkaan jaaladhaani isarraa illee hafuu hin danda'u isarraa hafe tanaan jiruun tiyya hin jirtu agartu ija tiyyaatii inni isa dhabuu hin danda'u ijji tiyyalleen tuqaan taatu innilleen akkasuma tuqaan taatuun isii hin jaha. Galatoomii. Anaaf jecha situmtullee sidiiftullee an abdii arras borus ta'ee isii waan feete akkana goote jee if boodallee hin deebi'u arras borus ta'e an abdiin hin heerumaan. Wallahi atilleen dhibbatti naa galatoomiin siin jaa galata guddaa na biraa qabda maaliif galanni ati galata dhumii hin qabne na biraa qabda ammoo duniyaan gana maal dhiyootan maal fuusisuuf deemettee boochiimi ganaa dhiiga boobuteesi ganaa yoo ijjatanan nagarte ana akkaan osoon karaa deemuuti akka carraa dacheetuuf namni jaaniin tokko shaararra dhaabbata shaararraan dhabamu suniisi karaa guddarra dhaabbatee agartee hoteela siitiin se'a hoteela isii san dura deddeemaa naa karaa deemu laa duniyaa namni san najjaashtuubi jee garsiisee na yaame hoteela isii san dura wallee an hoteela qabdii sanuu ni hin beeku isuma sanuu hoteela qabdii hin beeku akkaan karaa deemutti alagaa nabbittee alagaadhaan tumsiiftee kanumaafuu nuti waan san kaayoo san ni guunnan naafi biiftuun kaayoo sun guutuudhaaf mee biiftu ati dhibbatti gocha isiin fakkeenyaaf najjaash akkas gooteettee sodaa isii ni qabdaamee. Waan takka illee sodaa hin qabu wanni isiin gooteetiin jira amma fa'a. Wallaahi huno hordoftoota daawwattoota keenya biiftulleen jecha dhugaa jettee jechuma namni ju'eette. Egaa silaanuu lamma dubbii waan sirri jette silaanuu silaa irraa hin qaanfadde dhalaadha jeeti malee dhalaadha biiftuun waan dhugaa jette anammaan tana kaleessan nama dhalaatii ammaas deebiteeti ummata araboota waraanaa naffiddee san na tumsiiftee garuu alhamdulillaahi haaqemallee dhaqee akka malee na tumsiiftee garaa kana hunda keessan hordoftoota daawwattoota keenya gartanii na dhidhiitanii boksii hundaan na tumanii akkasumaan nama xaana san facaasee harkaa bee ammoo ganaa qaaniin san hin jirtu amma ishii akka dhiiratti hin dhaabban argu duniyaa moo akka dhiiratti hin dhaaban ganaaf irraa yoo san diddees dhalaaniin irraa dalaga dhalaan meeqaa jira isiin dhiiratti namni maal godhu jirettee dhiiratti utaaltiimi hunoo dhalaa tabiraatiin itti geessaa hojii tabiraata isii cafaytee likki itti himtu arranumaa eessa geesseeti isiin ummata araboota naffitti. Isiin sii miti ana as faraarraudhaaf san hunda gooteen an nama tanaajee abdirraa illee muratu miti arras borusan abdirraa hin muradu naguma if dararte arabaa miti osoo waan fedhe bittee an namiif dubarraa deebi'u miti akkaan onnadhee itti sharafuna godhu jirti an abdi hin dhiisuun arras borus ta'e naguma if dhibu jirtiini ta'e garuu immoo arabaa miti isin garuu an as faraarraudhaaf nama kana hunda sibbittee san hunda goote an immoo firraa hin dhorkaan dhala akka xiyyaati isii firraa hin dhorkaan edisaan. Hordoftoota daawwattoota keenya dhalaa feetus ittiin geessan dhalaa kuma takkaan na bira jira. Egaa najjaash keenya jaarsa hayya dhalaadhaa geesteettee isiin kan san hunda sirra raawwattee akka namnillee sibbitamee sutumtullee goote an garuu arras borus abdiin niin heerumaa dhugaan godhaafi abdii heeruma kana itti fufeetiin duraan guyyaan achi dhadheeratee jira amma guyyaa gabaabsinee aruuza godhaan akka isin daranaa beeltaatu waan isin fiddumee numaan laalaa'u. Guyyaa aruuza keessanii sanfaa haa gubbatu. Hordoftootaa fi daawwattoota keenya hunoo nuti ani gartee
abdi fuusisu arraas burus ibdu bandeebu horii kiyya baaseetiin fuuse horii kiyya baasee. Anilleen isa heerumuudhaaf kaayyoo gurguddoon qabaanii isiin kana goote jee aniif duba hin deebi'uun abdii muradhee hin jiraan. Dubbiin teenya taniiniif dhugaa tana waan tana nuti irraan arraas ta'es burus ta'es sodaa duniyaatiif jecha ani araba nabbittee maarree nabbittee jettee je'ee if duuba hin deebi'u ani isii cafa kutaatus dhalaa barbaree fuula isitti nayitu ta'isii cafayitu san meeqaan itti qopheessee jira arguuf jiraatti. Dhiira biyya arabaa jirraa harkaan nan tokko gartee najjaash harkaan nan tokko jetteeti nagartee araboota bittee fiidee dhuftee akkasitti harkaan akkasitti naqabdee illaa hoggaan achi ilaalu isii habalaan itti gaddiisa jeeti maal isuma sanuu habalaan fuula isii kana gaddiisa jeetiin itti haggaddee maali jee hoggaan akkasitti itti haggaddu araboota arge araboota askaraa alaabaa namaa jira jirraami tanaafiin jalaa gajjee xiqqoo san hunda wallaalteeti ummata harkatti as deebitee harkaan na dhooytee deebitee hursiin na dhooyteemi arragaa hursiisin na dhooyteefi isiisan achitti dhalaa bakka isiin dariisonitti hoteela maal dariittiimi hoteela basiisanuu kaleen argeen osoon shaararra deemu karaa guddira deemu achitti dhalaa dheeytee caccafaytee isii dheertusan hunda caccabsitee hursiisisan jala nayi tokko daaraa gootu meeqaan qopheesseef itti geesseetiin feeddaysiisee isii garsiisu ta'a kabalachuu ta'a irraa akka dhiirattiin irraa kabaladhaa'u kalee sanuun akka dhiirattiin dha'u ka'e